Giddugalli dargaggootaa kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibirarii yookaan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa ture. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kan barsiisu Alam Tacaane giddugalli kun isaafis ta'e dargaggoota kanneen biroof haala mijeessuu isaa dubbata. Fedhii kootiin hojii tola ooltummaan hojjechaa jira. Dabalataanis Ameerikaan Koornerii karaa marsariitiitiin akkan barumsa argadhu carraa naaf kenneen Yuunivarsiitii Joorji Maasen irraa akkaataa barattoota dargaggeeyyii afaan Ingilizii barsiisan irratti leenjii fudhadhee waraqaa ragaa argadheera. Wiirtuun kun leenjii adda addaa waan kennuuf namoonni naannoo kana jiru dhufnee carraawwan jiranutti fayyadamuu qabna jechuun barbaada. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 baatee amajjii keessa hojii isaa kan jalqabe giddugalli kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuudhaaf hojjetaa akka jiru waltaasisaan giddugala kanaa Shaashaay Qu'aar ibsee jira. Odeeffannoon dogoggoraa wal waraansa keessatti waan hamaa keessa nu galchee jira. Yeroo ammaa nageenya jiru akka itti fufuu fi ofii keenya akka waan hin taane keessa hin seenne akkaataa akka odeeffannoo dhugaa hin taane addaan baafachuu danda'amu irratti leenjii garaagaraa fudhataniiru. Leenjii kana erga fudhatanii boodas gadi bahanii yommuu isaan hawaasa dammaqsanii argineerra. Giddugala kanaan kanneen fayyadaman namni biraa Mirata'aab Barha barataa Yuunivarsiitii Maqaleeti. Innis akka jedhutti ከጦርነቱ በኋላ በትግራይ wal waraansa Tigraayin keessa ture booda nageenyi akka itti fufu taasisuudhaaf leenjiiwwan akkanaa barbaachisoodha. Rakkinaawwan jiranuu fi furmaata laachuudhaaf dargaggoonni wiirtuu kanatti argamuudhaan haala salphaa ta'een beekumsa adda addaa akka argatan isaan gargaara. Yuunivarsiitii Maqalee keessa kan jiran barattoonni digirii sadaffaa yookaan PhD galma xinnoo giddugala kana keessa jiru keessatti torbaniin seminaara qopheessu. Hirmaattota seminaara kanaa keessaa tokko kan ta'e Aragaawii Gabra Mikaa'el akka jedhutti. Ameerikaan Koorner ካብ ድኽፈት ወይ ንሕና ኣብዚ ኢንጌጅ ምግባር ካብ ንጅም Ameerikaan Koornerii tajaajila inni nuuf laatu keessaa inni tokko kitaabota argachuudha. Kitaabota ni dubbifna. Kompiitaroota itti fayyadamnuu fi tajaajila intarneetaa qaba. Kan biraa galma kana torbaniin akka seminaara keessatti qopheessuu dandeenyu nuuf mijeessaniiru. Dhalattoota borii kata'an dargaggoonni beekumsa isaanii guddisuun jireenya qajeelaa fi abdii gaarii akka qabaatan gochuuf hojjetaa akka jiru waltaasisaan giddugala Ameerikaan Koorner kana Shaashaay ibsee jira. ኮንፍሊክት ላይ ድህረ ጦርነት ላይ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ ክራይሶች አሉ እንደሚታወቀው Akkuma beekamu wal waraansa booddee rakkina adda addaatu jiru. Dargaggoonni haala dhimmisaa ta'e keessa jiru. Waan ta'uu barbaadan irratti murtoo kennuudhaaf ni rakkatu. Rakkina kana keessaa bahuudhaaf dheebuu barumsaa fi beekumsaaf qabanu bahuudhaaf bakka barumsatti argatanu qabaachuu qabu. Rakkina kana hiikuudhaan qaawwaa jiru duuchuudhaaf wiirtuun kun ni gargaara. Ameerikaan Koorner jedhamuun kan beekamu giddugalli dargaggootaa kun magaalaa Finfinnee keessatti iddoo lama Jimma, Baahir Daar, Direedawaa fi Maqalee keessatti kan argamu ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.